Yooyyaa nagaa keessanii jaalatamoo warra YouTube irraa ani ibsaadha. Viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu appiiwwan 5 jajjaboo ta'anidha kan waliin ilaallu. Appiiwwan baay'ee namatti tolan. Inni jalqabaa Boonsiis kan jedhamtu. Appii kana yeroo daa'imummaa keessaniis haa ta'u bilbila goongoo irratti taphachaa turtan gara Androidittis dhufee jira. Maarree akkamitti simattu? Appii keenya isa jalqabaati kuni. Seenne waliin ilaalla. Dalgawaan isiniif fiduuf kunoo appiin kun kana fakkaatti jechuudha. Kunoo asii pileen jettu, pilee gir jettanii original jettu asuma kutaa tokkoffaa isaanii tuqxu. Kunoo haala ajaa'ibateen appii kana akkas qabaa ni taphattu jechuudha. Haala namatti toluutiin ni beektu jedhee yaada. Baay'een keessanii appii yeroo daa'imummaa taphachaa turredha. Appiin kun itti fayyadama, taphadhaa, namatti tola appiinsa. Darbeen ture taphachaan ture jechuudha. Haala ajaa'ibaatiin deemaa jira. Appiin kun egaa baay'ee namatti tola. Nookiyaa irra turtee Nookiyaa fa'aa warri qabachaa turtan appii kana sirriitti ni yaadattu jedheetan amana. Buufadhaatti pileestoorii irraa buufadhaatti taphadhaan isiniin jedha. Gara appii isa itti aanutti ceena. Appiin inni lammaffaa yookaan appiin itti aanu immoo Feesmoojii Kaayiboordii jedhama. Pileestoorii irraa buufachuu ni dandeessu. Haala salphaatiin seenne waliin ilaalla. Dursa maal akka isin fayyadu isinitti agarsiisuun qaba. Fakkeenyaaf waa tokko irra galeen isinitti agarsiisa. Way barreessan isinitti agarsiisa. Kunoo asirratti barreessuu jedhan jedhu kunoo kun haala ajaa'ibateen baay'ee nama jibbisiisaa jechuudha. Wanti kun kana fuula kana jijjiiruudhaaf isin gargaara jechuudha. Feesmoojii Kaayiboord pileestoorii irraa buufachuu ni dandeessu. Yeroo jalqabaatiif fuula kana qabatee isinii dhufa. Enable Feesmoojii Kaayiboord kan jedhu kana ni xixxu. Inni ofiif oongu godhi isiniin jechaa jira. Isumarra deemtanii oongootu yookiin jettu si tokko fogee jettu isa lammaffaatti isin ceesisa. Dhaqaatii irra kaasiniin jedha. Kunoo asirra jedhee jiru gara isaatti enable ni gootu jechuudha. Kunoo asirra ni xixxu si'a tokkoof enable isiniif ta'eetu jira jechuudha. Ofii keessaniif illee kireet gochuu ni dandeessu. Intarneetiidhaan dhiifama intarneetii banee hin jiru yookaan intarneetiin hin jiru waan ta'eef malee intarneetii illee wantoota garaagaraa qaba. Isin kireet godhachuu ni dandeessu kan mataa keessanii illee. Kunoo ishii kanarra ni tuqxu, mallattoo kanarra ni tuqxu. Si'a tokko erga tuqxanii filadhaa isiniin jedha suura. Kunoo suuruma ammaa kanaan filadhaa. Suura walpeepariin irra jiru kunoo suura kanarra nikistiin jedha gaara kanarra. Nikist kan jedhee naafidaa loodingii keyboardii naan jechaa jira. Naafidaa jechuudha. Kunoo as keessaa kuusan barbaade. Kuusan barbaade kunoo kuusa ittiin barreeffamu kunoo kuusan barbaade filachuu nan danda'a jechuudha. Kalarii isaallee kalarii garaagaraa gochuu nan danda'a. Ammaaf adiinaaf haa ta'u. Gadiin siqaa erga hanga siqee immoo kalariiwwan itti naanna'anii jechuudha. Jalaasinii galee kunoo kalariin itti naanna'u kam haa ta'u kanumnaaf haa ta'u. Inni jalaa immoo kam isiniif haa ta'u jedha. Gurraachuma naaf haa ta'u. Gadi siqees kalaroota garaagaraa kunoo kalariiwwan isaan kana adda irraa gochuudhaafi kalaroota kalarii isa jalaa saamuu maal akka gootanidha. Kana asuma akkanumatti xumurtu isa lammaffaatti ceetu leensi kan jedhu kanarra barbaadan kun animeeshinoota akkasii akka irra isiniif ta'udha. Ani hin barbaanne waan ta'eef irra naaf hin taa'in. Foont kan jedhu kanarraa immoo kun foontoota gosa garaagaraatu jiru kan barbaadan filachuu dandeessu kan isinitti tolu. Isintu beeka waan ta'eef isin filadhaati. Amma swiip kan jedhu kanarraa immoo yeroo tuqxan kun akkas akka jedhuudhaaf barbaadan kunoo haala ajaa'iba ta'eetiin akkas ta'udha. Qal'aa furdaa irra caala furdaa kalarii tallee asii jijjiirrachuu ni dandeessu. Isa ceetu effektiitti xiqqeetu kunoo yeroo tuqxan amma fakkeenyaaf dhiyoon tuqe kunoo haala ajaa'ibaatiin dhiyoon tuqe kunoo gosoota garaagaraatu jira jechuudha. Kunoo ammuma nan tuqu kana ta'a jechuudha. Mallattoonni irra kaawwadhaa isa ceetutti saawundii kunoo asii saawundii kunoo akkas yeroon tuqu akkas naa jedhuun barbaada. Kunoo asirraa erga akkas gootanii fixanii seef ni jettu. Kunoo gara kanarraa nu seef isiniif godha jechuudha. Waan isinii dura irra kaawwattanii gara kanarraa seef ni gootu jechuudha. Edda fixanii seef just a moment hin eegdu. Kunoo seef isiniif ta'ee jira jechuudha. Akkam akka fakkaatu immoo isinitti agarsiisaa jechuudha. Kunoo amma kireet kan goonee turre kanadha jechuudha. Kunoo amma ibsaa appis jechuun nan danda'a. Kunoo gosti isaa jijjiiramee jira jechuudha. Inni dura baay'ee fokkisa. Jijjiirradha isa kanatti fayyadamaan isiniin jedha. Gara appii isaan
gara appii sadaffaatti dhumneetu jira. Gara appii sadaffaatti otoo dhufiin dura viidiyoo kana laayikii tuqaa, warroon haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatina. Appii kanaan dura isin barsiisetan ture viidiyoo isaa koomentii irra isiniif galaati daawwadhaa. Ammas illee isiniif fideetan dhufe gosa biraatiin Quickfire jetti appilikeeshinii kana Play Store irraa buufachuu ni dandeessu. Haala salphaatiin firiidha yookaan immoo maallaqa isin hin gaafatu jechuudha. Haala salphaatiin meeggabeetii xinnoo qabdi. Maal isin fayyada? Bilbila keessan irra gatteessanii akkamittiin akka haala salphaatiin bilbila keessan fayyadamtan isin gargaara jechuudha. Kunoo mallattoon kun garaana jirti. Iddoo barbaadan kaa'uu ni dandeessu. Kana qofa fayyadamuutiin akkamittiin akkasiin fayyadamuu yookaan immoo itti gargaaramuu dandeessanidha jechuudha. Siitingiilee garaagaraa qabdi. Kunoo siitingii isaa asii sirreessuu ni dandeessu. Kunoo akka mul'anne akka sirriittis mul'atu immoo ishumayyuu immoo achiis balleessuus immoo ni dandeessu. Kana sii kaasuudhaan guddifachuus immoo ni dandeessu. Kunoo asirraa small jedha xiqqaa guddaa gosa barbaadan irra kaawwachuu ni dandeessu. Adde kan jettu kanarra ni tuqxu. Kunoo inni ofiif isin ajaja akkas godhi isiniin jechaa jira. Inni ofiif isin ajaja jechuudha. Amma fakkeenyaaf gaantuqa choice naan jedha. Nan filadha applicationin jedha. Applicationin naa fidaa jechuudha. Applicationin barbaaden filadha. Amma fakkeenyaaf applicationii tokko filadheen isinitti agarsiisa. Kunoo appii fakkeenyaaf appii kam naaf ta'u YouTube naaf ta'u. Kunoo gaayoo wantu qaama YouTube nageessaa jechuudha. Kunoo amma fakkeenyaaf kana applicationii kanarra ni tuqxu. Applicationii kan iddoo barbaadan kaawwachuu ni dandeessu. Ishii kanarra ni tuqxu jechuudha. Iddoo biraa yoo dhaltaan ishii kanarra taa'uuti gaa qofa tuqxu. Gaa qofa edda tuqxanii gara YouTube isin fidaa jechuudha. Appii baay'ee namatti toludha. Buufadhaatti gargaarama isinitti haa tolu. Play Store irra ni jira. Viidiyoo kana immoo laayikii tuqa. Gara appii arfaffaatti. Deemnee appii arfaffaarra geenyeetu jira. Viidiyoo kana laayikii tuqa. Blog Bazil jedha. Appii kana Play Store irraa buufachuu ni dandeessu. Bara 2021 dhagaa kan hojjetame akka lakkoofsa Awurooppaanotaatti. Play Store irra firiidha. Appii ajaa'iba geemiidha. Isinis immoo yeroo xiqqoo keessanii yookaan immoo maazarii jalaas haa ta'u abbaa barbaadan jalaa fuutanii taphachaa turtanidha jechuudha. Yeroo jalqabaatiif fuula kana qabattee isiniif dhiyaatti. Baay'ee namatti tolti geemiin ishii nama bu'aarsitii namatti tolti yoo naammoo chaarjarii baay'ee isin jalaa hin fixu appii filatamaa jechuudha. Kunoo as kaayii jedhee na ajajaa jechuudha. Ofiif good waan namatti tolu waan ajaa'iba appii ajaa'ibaati jechuudha. Buufadhaatiitti fayyadamaan isiniin jedha isinitti tolu. Viidiyoo kana akka laayikii tuqxan abdii guddaan qaba. Warroon haaraa taatan subscribe gochuun dagatina. Gara isa shanaffaatti dhumneetu jira. Isa shanaffaa isa dhumaatti dhumneetu jira. Inni shanaffaa kun viidiyootu aayidiyoodha jechuudha. Viidiyoo gara aayidiyootti jijjiiruu akkamittiin akka dandeessan appii salphaa taatedha. Namatti toltii appii meeggabeetii xinnoo qabdudha. Play Store irraa buufachuu ni dandeessu. Appiiwwan isinitti agarsiisaa jiru kana hunda isaa Play Store irraa buufachuu ni dandeessu. Kun haala ajaa'iba taateen siitingiilee baay'ee hin qabdu. Appii baay'ee lallaaftu namatti toltudha jechuudha. Anillee yeroo baay'ee kana appii kana ni fayyadamaa jechuudha. Isinillee kunoo start kan jedhu kana ni tuttu inni viidiyoo dookumentii inni viidiyoo isinii fida. Viidiyoo barbaadan gara aadiyootti jijjiirrachuu yookaan immoo gara hin mul'anneetti jechuudha. Amma fakkeenyaaf kunoo sirba Taaddalaa Gammachuu kan kunoo sirba kana sirba namatti tolu extract kan jettu kanarra tuquu qofaatiin gara aayidiyootti na jijjiiree jira jechuudha. Haala salphaa ta'een faayila koo keessa seenee ilaaluun ni danda'a jechuudha. Kunoo faayila koo keessa seenee isinitti agarsiisa. Seef naa ta'a jechuudha. Seefii yoo tuquu baattan inni ofiif seef kunoo haala ajaa'iba ta'een seef naa ta'eetu jira. Appiiwwan 5 isinitti agarsiise kun appii haala ajaa'ibaatiin isin gargaarudha jedhee kanan itti yaamanidha. Hanga dhumaatti waan faana taataniif guddaa galatooma. Yeroo keessan aarsaa waan gootaniif jechuudha. Warroon haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo share godhaa. Ilmaan Oromoota baay'een isin jaaladha. Isinirraallee adda bahuudhaaf baay'een viidiyoo kana garuu laayikii isaa baay'isaan isiniin jedha. Laayikiin hin jiru, viyuun hin jiru. Kanaaf immoo ilmaan Oromoo wal jajjabeessuu qabnan isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin next hanga walitti deebinutti nagaa naaf ta'a.